የእውነቴን ነው ምልክ እስከ ዛሬ ማለት ነው እኔን እንዴት እንዲበርድና እኔ አዩን ፈርቼ ነው እንጂ ልጆቼ ለአላንተ ላላገናኝ ካረለ መቼም አታገኛቸው መቼም ሲፈጠር ልጆቹ እኔ ጋር ይሁኑ እንኳን መረጃ የለም ይሄን የሆነ አገር ልካቸው ቢሆን የዚህን ያክል አንተ እዚህ ሲፈጠር ማለት ነው እኔ እዛ በጣም ፖሊሶች ምስኪን ሰው jechuudha osoo dubbannee too xiqqoo hin turin akkuma argitanitti jechuudha Sumayyaa reef viidiyoo kana kan ishiin galaksite amma dhiyoo kana jechuudha amma dhiyoo kana gadi galaksite reefi sa'aatii tokko iyyuu hin taane edda galaksite jechuudha himteerti jechuudha waan takka arkaa hin jirtu jetteeniirti jechuudha akkuma edda silaa viidiyoo edda silaa irratti ani dubbadhe ati kan deemte waan biraati fi ati kan deemte memorii keetii fi ati kan deemte waa'ee sargii keetiif dhiphatteeti malee ilmoo keetiif dhiphattee miti jetteen jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata waaqaa dukkana keessan jira fuuldura koo ifa jira garuu dugda koo duuba iftiin jiru kilaasii keessan jira karaa saaloneetiin keessummaatu jira jechuudha. Achin kilaasii keessatti galee ibsine garuu fuuldura kootti ibsadhee dudduuba koo dukkana jira. Haa ta'u ta'iniiti malee Sumayyaan irrii jechaati jirtu jechuudha. Amma irrii jechaati jirti. Garuu yemmuun itti yaadee jedhu jechuudha. Seedoon inuma balleessiisnan jira jechuudha. Namoonni baay'een baga gooti kan jedhanis hin jiru seedoodhaani. Baga gootee baga akkas gooti kan jedhan jechuudha. Gaa akkuma beekamu yeroo sana paaspoortii ishii deebisee fi ture ergammoo poolisoonni biraa deemanii erga kaameraa dhaabee deebisee irraa fudhateetii jiraadha. Akkuma hawaan jettee salaam silkishii naa kaasaa hin jirtu meeseejirree naa deebisaa hin jirtudha kan ishiin jechaatii turte. Akkasuma Sumayyaan illee akkasuma jechaate jirti akka deebiseetoo waraqaa eenyummaa ishiirraa fudhatee yookiin immoo paaspoortii ishiirraa fudhatee deebisee narraa fudhatee jettee naa himteetii turte garuu immoo ergasii silkiin ishii cufamaadha maal akka isheen taate hin beeku nagaa barbaadda yoo taate jetteen nagaa barbaadda yoo taate waan deemteef qofa sirreessitii deebi'itii kootu lammaffaa mooyyuu salaamiidhaaf deebisii fi nagaa fayyaadhaaf salaamiin akka gara biyyaatti galtu taasisi jetteeni so dubbiin isaa baay'ee ulfaataadha jechuudha baay'ee cimaadha akkaataan itti Sumayyaan itti dubbattaa jirtu baay'ee tokko sodaachisaadha jechuudha baay'ee tokko aarteeti jechuudha kan ishiin dubbataati jirtu maalifiin salaamiin anaaf jetteeti kan ishiin deemte anaaf jetteeti kan ishiin biyya sana deemte waan asilaa ani deemee sirreeffatuu qabu waan ani deemee silaa axxaarra'atuu qabu isheen deemte anaaf jettee raawwatte biyya sanatti deemte rakkatu hin qabdu jettee raawwatte baay'ee tokko lolaati jechuudha kan isheen jirtu akkasuma mooyyuu arrawati kan deemte foo dhimma mucaatii fi dhimma dhiiga laalchisuu mucaatiitii fi hammoo waa'ee viidiyoo kan keetii memorii sana maaltu itti yaadachiise ati jalqabuma isaayyuu gaafa deemtu salaamiidhaan barbaada malee salaamii barbaaddee waan tokko isheerran geessisuu fi iseerraa waan kana barbaaddeeti malee dhugaadhumaan dhugaatti mucaa sana dhugaa baasisuudhaaf yookiin immoo mucaa sana marammarsiisuudhaaf miti ati kan deemte jetteetii baay'ee tokko kan isheen lolaa turte jechuudha. Akkuma beekamu immoo jechuudha ani hawaanii insobdii jechaan ture viidiyoo jalqaba hojjedhe irratti argitanii jirtu. Hawaa bira dhaabatee jechuudha memorii kan koo yeroo sargii kiyyaa fi kadhayyuu kan isiin fuutee haala kanaan irraa deeffachuun qaba waan tokko ishee irraa fuudhee haala kanaan irraa deeffachuun qaba jedhee ishee bira dhaabatee jechuudha kan inni dubbate maaliifin tarii hin beekamu kaa dhugaadhuma akkuma Sumayyaan jetteeyyuu Sumayyaan Sayidoon mucattii sodaachiseellee akka isheen dawwaltee waamtu taasise ta'e hin beeku garuu jechuudha waan kana waan keessaa beekuun qabu garuu amma ani beekee miti jettee laalga hawaan akkuma viidiyoo ishee namoonni dhaggeeffatanii ani beekee miti waan biraatiif waan salaamii biraatiif jechuudha salaamii biraatiif jechuu jettu nagaadhaaf waan nagaadhaaf yookiin immoo waa'ee mucaatiif waan barbaadinatti fakkaate jette garuu ishee bira dhaabatee jechuudha memorii kan koo yaafachidha kiyyaa fi kan ayyuu kan isheen fuutee haala kanaan ishee harkadhee raawwadhee irraa fudhatuun qaba waan tokko ishee irraa fuudhee akka isheen memorii sanaa fiddu taasisuun qaba jedhee ishee biratti dubbate jechuudha iddoo kanatti hawaan sobdeetii jechuudha sobdeetii jirti hiriyyaan bara
jara kana hin amanamtu silumayyuu jechuudha hin amanamtu jechuudha. So iddoo kanatti Hawwaan sobdeetirti. Sumayyaan immoo maal jettee sodaachiseetii ta'uu danda'a. Hawwaan onnee hin qabdu ni sodaatti. Sodaachisee ta'uu danda'a jettee nuti waan isaa wanti irraa beeknu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. So garuu haalichi baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Saydoo rabbii isaa fa'aa eegu maleedha. Wanti innumtuyyuu yaada kana sammuusaa keessatti yaadee waan kana gochuun isaa kuni waan baay'ee sodaachisu natti fakkaata. Akkuma yaaduttu jechuudha. Waan baay'ee sodaachisu natti fakkaata. Sumayyaanis haalan ishiin itti dubbataa jirtu haala baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Osoo ilmoo kee barbaadda taate daftee raawwattee waan sana mijeessitee isheedhaan walii galtee ishee waliin waan sana mijeessitee raawwattee deebitee asiyyuu dhuftee erga ana waliin araaramtee miimoorii kee argachuu dandeessaa turte. Osoo achitti jeequmsa takka hin kaasin biyya ormaa keessatti osoo jeequmsa takka hin kaasin waan deefteen qofa sirreessitee dhuftee erga anatti araaramtee ana biraa argachuu dandeessaa turte. Miimoorii akka isheen natti kennite agartee jirta. Akka isheen natti kennite agarteetta. Dhugaadhumaan dhugaatti immoo jechuudha yoo haquma dhugaa deemna yoo jenne miimoorii akka isheen Sumayyaatti kennite hundi keenya agarreeti jira jechuudha. Viidiyoo waraabanii viidiyoo Sumayyaan viidiyoo cidhaa Saydoofaa osoo Saydoofaan cidha omaa hin gallakkisan Sumayyaa biratti miti kan nuti arginu. Baala silxaanii abbootii hojjettoota qabeenyotaa minaamina kan jedhame jechuudha. Achi keessatti muraasa isaanii fuula isaanii shaffaltii raawwattee nu argisiisaa turte jechuudha. Haa ta'u malee miimooriin akka Sumayyaa bira jiru hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Saydoon illee wallaalee miti. Garuu waan isheen dhattee fuutee fi isheedhuma dubbisuu barbaade yoo ta'e malee waan tokko isheedhuma miidhaa tokko isheerraan geessisuu barbaade yoo ta'e malee jechuudha. Miimooriin akka Salaamii bira hin jirre hinuma beeka jechuudha innis. So hundi keenya iyyuu miimooriin akka Salaamii bira hin jirre hin beekna. Salaamiin fuutee akka Sumayyaatti kennite argineeti jechuudha. Maaliifin cubbuu dubbachuun hin barbaachisu. Waan tokko jechuudha dhugaadhuma jirtu dubbattee yoo bira dabartee gaariidha jechuudha. So Saydoonis amma waan deemeef otoo hin sirreeffatin, waan deemeef otoo galmaan hin gaatin, waan deemeef osoo waan sana irraa hin barin Sumayyaa faana karaa ittiin wal isa argisiisu, ilmoo isaa faana karaa ittiin wal isa argisiisu osoo hin sirreeffatin waan kana keessa galuun isaa dogoggorma cimaadha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifin miimoorii kana boru argatuu danda'a. Yoo dhabes jechuudha miimooriin kun ilmoo isaaf hin caalu. Miimooriin kun ilmoo isaaf hin caalu jechuudha. Amma Sumayyaan maal akka jechaa jirtu hundi keenya dhageenya jirra. Ijoollee kee arguu hin barbaanne waan ta'eef ani yoon barbaade dabarseetiyyuu jetteen dabarseetiyyuu ilmoo kee kana obbira jiraachisuu dhiisuu hin danda'a. Bakka biraatti dabarsii raawwadhe nama biraa faana jiraachisuu hin danda'a. Ammayyuu na bira jiraatanii jiraachuu baatanii wannatti beektu hin jiru jetteen akkuma dhageenya jechuudha. Waan baay'ee nama sodaachisudha. Isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan baay'ee nama sodaachisudha. So garuu waan inni nagaa isaaniif haa buusu. Saydoon balleessa guddaadha kan inni hojjete isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e miimoorii kana obsee ji'a amma kanaatiyyuu hin taa'e osoo waa'ee miimoorichaa dubbachuu baate nagaadhuma fayyaadhaan ilmoo isaa arkee gaarii tureeyyuu. Garuu Saydoon balleessa guddaadha kan inni hojjete. Waaqni kaa Sumayyaallee garaa haalaaffisuuti. Saydoon illee balleessa isaa kana hubatee mucattii irraa dhugumaan paaspoortii ishii fuudhe hootee paaspoortii isheedhaaf deebisee haala jiruun sirreessee intalittiin gara biyyaa nagaadhumaan deebite Sumayyaa rabbi garaa isaaf haalaaffisuun jedha akka ilmoo isaa argatuu fi akkaasuftutti gaa Sumayyaan baay'ee kan duraanitti irraan daran jabaatte jechuudha. Kanaa sa'aatii jirtu akkasuma hordoftoonni isheerree koomentiidhaan waa baay'ee jechaatii jiru akkuma arginedha. So nulfaata wantichisa rabbi nagaa isaaniif haa buusu. Kanuman jedhaane waan bira gara lachittuu gara hundattuu ani dhimma hin qabu. Maaliifin ani osoo isaan walitti dhufanii ilmoo isaanii waliin guddifatanidha kan ani barbaadu. Gara sanaas hin goruu, gara sanas hin goruu, gara Ayyuus hin goruu, gara Sumayyaas hin goruu, gara Saydoos hin goruu hundi isaanii walitti dhufanii dhugaa jirtu waliin baasanii yoo wal faana jiraatanidha kan na gammachiisu. Kanaafiyyuu kan gammachuu namaa, kan jaalala namaa, kan walitti dhufeenya namaa dhibbu sheexana qofadha. Kanaafiyyuu ani immoo akka isaan walitti dhufanii raawwatanii waliin jiraataniin barbaada. Rabbiin nama tokko isaan taasisee garaa tokko isaan taasisee ilmoo isaanii akka isaan waliin guddifatan wantoota hundumaayyuu rabbi furmaata isaaniif godhee akka isaan walitti deebi'anii ilmoo isaanii waliin guddifatan rabbiin isaan gargaaruun jedha. Kanaafiyyuu namoonni haaraan akka carraatee gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya taatanii yoo jirtan immoo like share gochuun nu jajjabeessaa kan hundaa waan gootaniif galatooma horaa bulaa deebana.